Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Duutillee kan hin oolledha. Garuu duunni dubaroo maaramii dinqisiisaadha. Jecha qulqulluu Yaariid. Maatiiwwan Waaqayyoo yokka jaalala Waaqayyootti waa'ee boqonnaa fi waa'ee du'aa ka'umsa giiftii keenya maaramii, du'aa kaatees waa'ee arraguu isheetii ilaalchisee barumsa gabaabaa. Waa'een giiftii keenyaa dubaroo maaramii qulqulluun abbaan Efreem Wuddaasee maaramii gaafa roobii irratti akkuma dubbatan, yaa magaalaa Waaqayyoo wanti siif godhame hundisaa baay'ee dinqisiisaadha, ajaa'ibsiisaadha jedhee jira. Dhugaadhumatti waa'een giiftii keenya maaramii waanuma hundisaayyuu ajaa'ibsiisaadha. Akkaataan isheen itti dhalatte, itti guddatte, akkaataan isheen itti biyya lafaarra jiraatte, akkaataa isheen itti durbummaadhaan ulfooftee durbummaadhaan gooftaa keenya deesse hundisaa ajaa'ibsiisaadha. Egaa hundasaa amma xumuruudhaaf hin dandeenyu. Mee akkaataa boqonnaa isheetii isa dinqisiisaa ta'e, duunni illee kan hin oolledha. Garuu duunni dubaroo maaramii baay'ee dinqisiisaadha. Kan qulqulluun Yaareed jedhe sana mee waliin ilaalla. Giiftiin keenyaa dubaroo maaramiin kan isheen boqottee bara 46 umurii 64 isheetti. Amajji 21 bara 49 waggaa 64 isheetti boqotte. Egaa akkuma qulqulluun Yaareed jedhee xirri gaafa 21 haa boqottu malee kan isheen awwaalamte immoo hagayya gaafa 16 yookaan naasee gaafa 16 dhiifama naasee gaafa 14ti. Naasee 14 awwaalamtee naasee 16 ammoo akkuma du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti gara mirga Waaqayyootti ol baate. Mee isa kanan gabaabsee isinitti himu. Egaa giiftii keenya maaramiin biyya lafaarra waggaa 64 haga jiraatetti guyyaa tokko hin gammanne. Bara 64 guutuu gaddaan dabarsite, boo'ichaan dabarsite. Egaa waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiitiif jechaadha. Kanaaf yeroo boqonnaa isheetii gaafa ga'u gooftaan itti mee jaalalaan fedha isheetiin akka isheen boqottu ta'e. Gaafa isheen boqochuudhaaf jettu kana Ayhuudoonni miqqanyoonni ol ijaaranii akka isheen hin awwaalamne taasifnaa jedhan. Isaan keessaa maqaan isaa To'aafinaas kan jedhamu baay'ee of argaan kan Waaqayyoon hin beekne qodaa seexanaa kan ta'e siree isheen irra ciistee jirtu kanarraatiin dhaqeetan galagalchee abiddatti kaa'ee akka gubnu taasifna jedhee Ayhuudoota keessaa dura bu'ee dhaqe. Akkuma dhaqe sanaan harka isaa lamaan diriirsee siree giiftiin keenya maaramiin irra ciisaa jirtu kana yeroo galagalchuudhaaf jedhu kan hin argamne ifa uffatanii kan jiru ergamaan Waaqayyoo qulqullichi Gabri'eel harka isaa lachanuu ciqileetti kute. Harki isaa lamaanuu sireetti rarra'e. Waggaa kana lafa dha'ee boo'e. Egaa giiftii keenya maaramiin akkuma ilma isheetii akka gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa jimaataa warra fannoo irratti isa fannisanii dheebodhe jennaan warra dhangaggaa hadhaa obaasan sanaaf dhiifama akka kadhate giiftiin keenya maaramiinis dhiifama kadhattee fi akka harki isaa deebi'ee qulqulluun Phexros itti hodhu taasiste. Egaa dhaga'ee amanee deebi'aadhaaf illee miti. Egaa arjummaan Waaqayyoo akkam akka ta'e agarsiisuudhaan malee. Egaa giiftii keenya maaramiin haaluma kanaan barattoonni gara awwaalchaatti geessuudhaaf gaafa jedhan karaa cufanii eegan. Reeffa sanarraa fuudhanii gubuudhaaf jedhan lolli guddaanis ta'e. Egaa Waaqayyoo waggaa kana barattoota gidduudhaa Yohaannis abbaa wangeelaa jaalallee gooftaa ta'e wajjin reeffa giiftii keenya maaramii asii ol gara samiitti fuudhee dhaqee gennata keessa muka jireenyaa jala dhaqee kaa'e. Barattoonni erga sanaa booda reeffa giiftii keenya maaramii hoggaanni ol ba'u kan arge Yohaannis abbaa wangeelaa qofaadha. Isaan garuu barbaadanii arguu hin dandeenye. Ji'a 6 guutuu barbaadan. Isa gaafa xirri gaafa 21 boqotte ji'a 6 guutuu barbaadanii gaafa dhaban dhumarratti waan hundumaadhaa subaa'eedhaan kadhannaan na gaafadhaa jedheera Waaqayyo waan ta'eefi mee Waaqayyoon subaa'ee gallee kadhannee gaafanna jedhan. Haaluma kanaan hagayya tokko jalqaban subaa'ee isaanii
Subaa'ee tokko jechuun torban tokko jechuudha. Subaa'ee lama jechuun torbee lama jechaadha. Kanaafuu torbee lama subaa'ee galanii gaafa kadhatan hagayya gaafa 14 reeffa ho'aa taasisee yaa ijoollee koo maaliif gadditu? Ho'aa reeffa harmee keessanii kan barbaaddan sana kan haadha kootii kan haadha keessanii kana fuudhaa owwaalladhaa jedhe. Ukkaa gana gammachuudhaanii gaafa 14 hagayya 14 dhaqanii Geetaa Samaan iddoo jedhamu iddoo awwaalcha gooftaa cinatti dhaqanii awwaalan. Gaafa reeffi giiftii keenya maaramiin ji'a 6 samiirra taa'ee deebi'ee dhufu kana ammoo kan nagarre gaafa sana Toomaas hin jiru ture nagarre. Warri afan garuu dhaqanii fuudhanii raatanii awwaallatan. Isaanii awwaallatanii gaafa guyyaa 16ffaadhaa kabajaan ililleedhaan faaruu ergamootaadhaan gara mirga Waaqayyootti hoggaa isheen ol baatu immoo duumessarraa Toomaas arge. Biyya Hindiiti kutaan biyya lallaba isaati. Achi lallaba isaarra turee gara Yerusaalem gara teessoo Phaaphaasimmaa isaaniitti gaafa deebi'aa jiran duumessarratti olitti dhufan jechaadha. Bara sana keessa barattoonni akka irraa kana geejjibiin jiru duumessarra deemu turan. Duumessaaniif abboomamee akkuma hojii ergamootaa boqonnaa 8:30 kaasnee waa'ee jandarabaa Itoophiyaa sana Filiiphoos duumessarra dhaqee hojjinaasee akka agarru sana jechaadha. Kanaafuu akkuma Eliyaas fa'aa duumessaan deemaa turan sana jechaadha. Duumessaan deemu turaniyyuu duumessarratti walitti dhufan. Waan ta'e kana hundumaa itti himti. Gaafa gooftaan koo Yesuus Kiristoos du'ee ka'ee sanii nagarre kunoo har'as atis gaafatti dhuftee awwaalamtu ammas hin agarre an jedhee gaafa ba'u barattoonni immoo ol ba'uu koo nagarre ati immoo ol ba'uu koo agarteetta. Kanaafuu ragaadhaaf eebbaaf yaadannoodhaaf jecha hoo kafana koollee itti kenni jetteen. Haaluma kanaan duumessarratti kafana sana fudhatee giiftiin keenya maaramiin akka isheen ol ba'aa jirtu argee eebbarraa fudhatee gara barattootaa dhufe Toomaas. Gaafa Toomaas dhufu kanaa barattoonni waan ta'e kana gaafatti himan tasa hin amanuu jedhe isa arge dhoksee. Dhaqaa boolla qotaanatti agarsiisaa malee hin amanu jedhee jennaan ati gaafa gooftaan du'ee du'a mo'ee ka'ees cinaacha isaa waraaname keessa harka koo kaa'e barruu isaa waraaname keessa quba koo kaa'e malee hin amanu jettee mamaa turte. Kottu dhannee sitti agarsiifnaa ati mamtuu nanaa jedhan. Gaafa qotanii naqanitti agarsiisan dhugaadhumatti reeffi giiftii maaramee achi geessan jiru. Kafanni iyyuu hin jiru. Maal taateetti yoo akka du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isheen du'a kee kaatee gara samaa'itti tawaahidoodhaan ol baateetti. Akka nu hundumti keenyas borduunee du'a keessaa ka'uudhaaf jirru fakkeenya nuu ta'uudhaaf jecha jechaadha. Kanaafuu du'a keessaa kaateetti. Waa'ee isa kanaadha Daawit Macaafa faarfannaa isaatii 131 yookaan 132 lakkoofsa 7 irratti yaa Waaqayyoo atis bidiruun kakuu keessi wajjin gara iddoo boqonnaatti kaa'an jedhe. Akkas jechuun maal jechuudha? Atis du'a mootii akkuma kaate haati kee mana qulqullummaa Waaqayyoo kan taate isheenis du'a mootii haa kaatu jedhe. Haaluma kanaan giiftiin keenya maaramiin har'a du'a mootii kaate eessa jirti? Mirga Waaqayyoo jirti. Mirga Waaqayyoo dhaabbattee jirti. Akkuma Daawit Macaafa faarfannaa isaatii boqonnaa 44 Macaafa faarfannaa 44 yookaan 45 lakkoofsa 9 gubbaa irratti mootittiin hooyaa warqeedhaan kuulame uffattee mirga mootichaa dhaabbattee jirti akka jedhe. Dhaabbattee jirtiif taa'ee jiran garaagara. Gooftaan ol ba'ee mirga Waaqayyoo abbaa dhaqee taa'e murteessuudhaaf taa'e. Isheen garuu mirga Waaqayyoo dhaabbattee jirti. Dhaabbattee jirti jechuun araara kadhachuudhaaf dhaabbattee jirti jechaadha. Haaluma kanaan giiftiin keenya maaramiin xirri gaafa 21 duutee ji'a 6 reeffi ishee samiirra ture. Kadhannaa isaan hagayya tokko kaasanii godhataniin gaafa 14 dhufe gaafa guyyaa 3ffaa isaatii akka du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa 16ffaa ol baate mirga Waaqayyoo jirti jechaadha. Gaafa reeffi ishee gara samaa'itti ol fudhatame kan arge qulqulluu Yohaannis abbaa wangeelaati. Gaafa isheen du'a mootee kaatu immoo kan arge eenyudha? Toomaasidha. Egaa waa hubadhaa lammaffaa Macaafa moototaa boqonnaa 2 irratti gaafa Eliyaas ol ba'e hundi nagarre. Raajonni barataa turan hundi nagarre. Kan argan eenyu kan arge eenyu qofaadha? Elsaa'i qofaatu arge akkuma ta'e. Jarra kana duwwaatu arge. Egaa Toomaas gaafa sana ragaadhaan maal fuudhee? Kafana giiftii keenya maaramii sana fuudhe. Kafanicha maaliif fuudhe? Kafana sana kan inni fuudheef waa sadiidhaaf. Tokko yaadannoodhaaf.
lama eebbaaf, sadaffaa immoo fayyinaaf. Yeroon akkana siniin jedhamu waa macaafamee jiru hubachuun gaariidha. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos dubartiin waggaa 12 dhiigni ishee cobaa ture wayyaa masaayyuu harkaan qabeenaan fayya jette. Fayyisuun Waaqayyoo karaa baay'eedha. Alkallattiin hin fayyisaa, kallattiidhaan hin fayyisaa. Alkallattiin kan fayyisu keessa wayyaarra bulee ni fayyisaa, gaaddiddurra bulee ni fayyisaa, bishaanirra bulee ni fayyisaa. Waa baay'een jira kaasuun ni danda'ama kitaaba qulqulluu keessa. Egaa haaluma kanaan giiftii keenya maaramii kafana ishee sana waan fudhatanii maaliif akkuma gaaddidduun Phexros dhukkufataa fayyisaa ture. Akkuma qulqulluun Phaawulos maratanni mataatti marachaa ture. Namoota baay'ee fayyisaa ture. Hojii ergamootaa boqonnaa 5, hojii ergamootaa boqonnaa 19 arguu dandeenya. Kanaafuu kafana kana maaliif fudhatanii? Tokko fayyisuudhaaf. Fayyina laatta waan ta'eef kafanni qulqulloota iddoo isaan dhaabbatan gaaddidduun isaanii qoricha guddaa laata. Kan giiftii keenya maaramii immoo sanarra mamacaalu. Tilmaamuun nama rakkisu. Kanaaf lammaffaa yaadannoodhaaf. Amma yaadannoo kanaaf jecha maaltu ta'ee jira jechaadha. Fannoo daaqunoon uffatanii qabatanii qindaasee qaddasan. Kan lubooti qabatanii ittiin numa eebbisan irratti carqiin maaramee jiru sun fakkeenya kafana giiftii keenya maaramiiti. Yaadannoodhaaf jechaadha. Kanaafuu eebbaaf, fayyinaaf, yaadannoodhaaf itti laattee dhugaadhuma barattoonni kukkutatanii dhalootaa fi seenaa kana kaaniiru jechaadha. Egaa dhugaadhumatti duunni giiftii keenya dubaroo maaramiidha. Dinqisiisaadha. Duunni illee eenyuuf kan hin oolle garuu kan giiftii maaramii dinqisiisaadha jedhe. Egaa walumaa gala ayyaanni astroo maaramii jedhamee kan kabajamu gabaabinaan isa kana fakkaata. Egaa giiftii keenya maaramii ayyaana isheen, waadaa isheen, araarsummaa isheetiin hunda keenya nu haa eebbiftu. Fakkiin gararraatti kaafamee jiru kun wantan amma dubbadhe wajjin iccitii kanaa qaba jechaadha. Waan nu barsiiseef, waan nu gorseef galanni Waaqayyoof haa ta'u. Miyaa'ina giiftii keenya maaramii laphee keenyarra, jaalala ishee laphee keenyarra, miyaa'ina ishee arraba keenyarra nuuf haa kaa'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amiin.